الله وبركاته أكمل غيرتم يا ربنا في أبدا جربيلي أم بديت روانت عند ألت وصلات في أصلاتي قدنا وجنة إتيا جند أنا هيتوسا بديت روانت فقال وفتينا ممكن بدي باست بدي نجت بري وقات وكنا وقتين نجر كرا بريم تيا اسمه شير قد أبريم تشير قد جربيلي مومشو لكن ندوك في دين ورانا في ندوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشبار كفون هردفتو تافيك بجمتو تكية أكمل أجاكي سنين سنين جتة dhageettanii jirtan viidiyoo kana jechuudha. Viidiyoo kana dhageettanii jirtanii obboleettii keenya kana kan waan isin jettu mallaqa waggaa tokko na dhorgatteet gaafana mallaqa san gaafadhu na waraanuuf na duukaa fiidee jettee jirti jechuudha. Na waraanuuf na duukaa fiidee jettee jirti jechuudha. Sii galee habiibtii tiyya situ balleessaa qaba kan. Situ balleessaa qaban siin jedhu. Ijoolleen keenyas waan kanarra akka waa barattan abdiin qaba jechuudha. Isin galee warrummaan an isin beeku warri maallaqa keenya isii biraa qabnaa ji'a haganaa warri jettan jirtan. Viidiyoon kun isinillee isin fayyadaa jechuudha. Isin galee isaan jechuudha bara isaan jechuudha. Atiin ji'a tokko dhaabbattee miilli kee bifa lama si baasee dhaabbatan jechuudha. Hiddi kee kun gurraacha baasee kun diimaa baasee of jettee duyda hidhattee maallaqa ji'a tokko dalayde kanaayyuu gaafa ati maallaqa kana naa kennaa jetteen warroonni of hin beeytee siin kennine jechuudha. Akkam akka isaan fuulli isaanii sitti jijjiiramu akka waan har'a haaraa dhuftee gaafate damuusa kiyya naa kennaa jetteen san dalagaa haaraa si dalaysiisan hojii haaraa hojii sitti baay'isan warri beeytan ni beeytan osoo beeytu jechuudha. Kama ji'a tokkoo kanaa sii kennuun hagam akka isaanii ulfaatu ka beeytu ati akkamitti maallaqa waggaa tokkoo isaan biratti kuusta. Akkamitti dadhabbii kee waggaa tokko iraftii argattee hirribni si qabe isaan bira keettee fira ofii biraa kaatee namni hirriba san qabu ati akkamitti alagaa bira keettee hirribni si qabee waggaa tokko guutuu dadhabbii kee irra rafte jechuudha. Isaan amanuun maaliif barbaachise? Wanti walitti isin fide hojii qofaadha. Siif isaan wanti walitti isin fide hojii qofa. Ati hojiif biyya keetii baate maatii kee gattee humna kee aarsaa gooteeti kan dalaydu jechuudha. Miti mirgaa fi dirqama waan jedhu kana beekuu qabdan ijoolleen keenya jechuudha. Mana san keessa jirtu waan isaan si ajajan hojjechuun dirqama keeti. Inni kunis sababa maallaqa si kafalaniif jechuudha. Hojii kana ammoo dirqama kee beeytee erga hojjattee ji'aan immoo maallaqa kana fudhachuun mirga kee ta'uu akkamitti wallaalta? Hojii isaanii hojjechuun dirqama erga sitti ta'e haga mana san keessa jirtu erga beeyte maallaqa kee ji'aan fudhachuun mirga kee guutuu ta'uu akkamitti wallaalta obboleettii tiyya? Moo isaaniif azzanteet isaaniif yaaddeeti birriin qabnu ji'a dhufu sii kenninaa ji'a dhufu akkasitti si attaallalanii yeroo hagana sitti lakkoofsisu ta'a yookaan atuu barbaaddee osoo hin ta'in. Osoo ati hin barbaadin wanni isin dhaabu tokko jiraate ijoolleen keenya warri waan akkanaa keessa jirtan immoo warri waan akkanaa isin hin mudate ijoollee haaraa biyyarraa dhuftan keessattuu jechuudha. Ufiin beeytee yoo isin hin kennin isinis gaafattanii inshaallah isinii kennaa jettee yookaan rakkoo adda addaa isinitti himattee ji'a dhufu sii kenna ji'a dhufurraallee ji'a dhufu sii kenna ji'a dhufurraallee ji'a dhufu sii kennattee ji'a sadii gaafa sitti lakkoofsifte oduu maallaqa kee kan wal jalaa siin kenneen kaganaa hojjettus akka siin kennine beeki akka tola hojjettu beeki san achumatti dhaabdee karaa mana sana ittiin baatu karaa mana sana ittiin baatu barbaadachuu qabdaa jechuudha obboleettii. Bilaasha tola humna kee mana san keessa aarsaa gochuu odoo hin ta'in
Ijoolleen keen naa kenniti bakka bira naa taa'u akkasii isiin nama gaariidha bakka hin jiraami akkas isinitti fakkaata miti. Mallaqa biratti gaarummaan hin jiru habiibtii tiyya maallaqa irratti eenyummaan sitti jijjiirama firri keetu sitti jijjiirama. Firrummaan keetu liqeessitee fi gaafa maallaqa sassii deebisuu hin dandeenye. Maallaqumaati gaafa dura jaalalaan liqeessiteef san gaafa siin kafal gaafati maallaqa kiyya naa kenni jetteen xilaata sitti ta'a jechuudha. Maaliif maallaqa kiyya maalumaaf maallaquma kee kanaa na gaafataaf sii galee isiinoo gaafa maallaqa ji'a tokkotu kennuun akka itti ulfaatu akka fuula isaanii jisbii isaanii bakka sitti jijjiiramu godha bar kama ji'a tokko sii kennuun kana gaafati maallaqa waggaa wal biratti itti kuustee isaanirratti kuustee mataa isaanii irratti gaafa lafa ol kaatee maallaqa hagana isinii qaba isin biraa qaba maallaqa waggaa tokko isin biraa qaba naa kenna gaafati jetteen si balleessuuf karoora sitti baasan gaafa san. Ati maallaqa san argachuu miti lubbuu keetuu hin dhabdaa jechuudha. Kanaaf gizee ji'a sadii ol tare taanaan maallaqni keessan isaan biratti osoo isin barbaadan osoo isin gaafatan akka kana booda hojjettanis akka isiniin kennine beeytanii mana sanii baafachuu qabdan isiniin jedhu sun isinitti hafee rakkoon isinirra gahurra obboleeyyiin kiyya. Gaariin isaanii jiranii gaariin namni gaariin isaanii jechuun bar gaarii isaanii jechuun ka ofii isaaniiti damooza kee hoodhu siin jedhan isaanii jechuudha. Damooza kee hoodhu ka siin jedhan isaanii jechuudha. Gaafa ati gaafattellee bira haanaa taa'u yoo jetteen gaafati gaafatti warra sii kennuu danda'uudha. Ofiin hoodhu siin jedhanii oduu ati hin gaafatin gaafati gaafatte immoo namni sun sii kennuu nama danda'uudha jechuudha. Isiin sun kana hin goone taanaan ati naa kennuu jettuun inshaallah akkas ta'ee maalii ta'ee akkanatti birrii baasee waan akkanaa godhee makiinaa bitee mana ijaaree jettee akkasuma wal jaluma karoora maallaqa keetti rakka baastu yoo ta'e ati gaafa san isiif tola dalagaa jirtaa jechuudha. Isinii galee akkas isinii jedha obboleeyyan kiyyaa wanti kun barumsa isinii ta'an jedheetiin yaada. Maallaqa gaafa isaan biratti kuustanii gaduu hedaa maallaqa kiyya as kenni barbaade maallaqa kiyya as kenni gaafa isin jettanii sukkaarri 500 galee barbareen isaan qabee soogiddi isaan qabee isin galaafachuuf karoora isin baasan gaafa san. Kanaaf gizemaan osoo humna keessanis hin fixin mana san keessatti osoo gizee keessanis ofirraa hin fixin ji'a 3 gaafa geettan maallaqa keessan odoo hin fudhatin mana sanii baafadhaan isin jedha obboleeyyan kiyya. Viidiyoon kun warroota isaan gaarii jettanii isaan amantanii maallaqa keessan isaan biratti kuufataa jirtaniif barumsa isinii ta'a jedheetiin yaada. Viidiyoon bucattii kana akkas isin jedha obboleeyyan kiyya. Kanaaf isiin tiyya nama akkasiitii miti tiyya nama gaariidha wanni jedhu hin jiru gonkumaa. Isaan tokko amalli isaanii tokko. Maaliif akkasii jijjiiraman siif hin galu. Ammoo sakandii keessan nama gaarii ammoo sakandii keessan nama biraati isaan. Sii galee waggaa hagamiyyuu bira jiraadhu ati. Kanaaf obboleeyyan kiyya waan kana irraa akka barattan abdiin qaba waliif sheer godhaa obboleeyyan kiyya mirgaa fi dirqama keessan beekaa isin